Kun yeroo masaakinni ittiin gargaaramu yeroo qalbiin zambiirraa dhiqatee baraaramu ramadaanni garaa yeroo hin namaatti haramu jiraatoo inummaan badee namuu waliif gaaramu qadriisaa beekee namu ibaadaata qophaa'u huwa mawlaahu rabbii shariikaa qabnee silaa'u baatiiroo موتمان درابودا لا إله إلا هو مولاه ربي شريكا قبل سلاه موتمان لا إله إلا هو مولاه ربي شريكا قبل سلاه يقول أسلفت زينبات الرحمة نملي قدر سابق خير لا تتابتا يكتكو في قدر رمقافتا أرفاسا قلابري وخير فتافتا باتي وانقل دكوب ترجيباتا قدتا إخلاصا كلهم فتا خير مراه ومولاه ربي شريكا قبل إسلاه كل رمضان أدام بهم لتا قم إنسان لسان الحال خنباسر فتا تقول دقزي وسل يا فتا كندرا والمفتسي فما والقافتا قلبي لولي لافا كني ولي رامتا يا نمني مالك عليه يوسير سمتا ربي سات لامتا حاجا قبوله ومولاه ربي شريكا قبل سلاه ورق أجري سابقو قاما قلبي لانسوما أما ساجني مدرسة يروك نامي سوما كان دردوين أجري وكن جوتا جما كندن نشاتا كبايو صلاة كمتومان كندران عبادة في سمرت جلوما إلى باتي هندك سكي ربي قبروما رمضان خير حجتي زوبتي سديما جرون كمون يا جماعة عبادانا كزهو هو مولاه ربي شريكا قبل إسلاه جبان والجبيس والإبرام لهم درا خير بعدين كن أبوها تعالى إنساد مررا ورا ربي ميكيس كن انقرد مرة كان الكنسا تكتين جعلوا بعدين مرة خير من 1000 شهر كان جدو قرآن ربي إنه بساكن نويرك يا سنار يا إلهي غررا كل سنوه هو مولاه ربي شريكا قبل إسلاه أحكام سعون موتكين يا قابلو فدعين ساول جرى على كيفنو معلوم ما جيكنا بين عجب فنو رمضان الانجزار كانت كجل فنو أكباتي وهن دائبات بريفنو أكما قلبي فنو والياد عجيزة تاول ومولاه ربي شريكا قبل إسلاه موت من ترابودا لا إله إلا هو مولاه ربي شريكا قبل إسلاه موت من ترابودا. أهلا فيكم بدنا قاعد نفتني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Love you so much. ومولاه بشريكا ومولاه بشريكا سيسيت جرتو ما شاء الله ما شاء الله. لأنه ولا تنجرو دلهم تجري هوان. ماما دلتي هوا ولا قالوا فنجرو. ولا بكون عملا دلتي تي أنا ولا سينا. دلتي كيس يروم ربنا
bunasni dhiyeessiti millet keessa wajjin buna dhuguun immoo gaaffii irraa kooti dooruu bakki galtanii love you so much isin jaalladha I love you so much I know Tika gosanu mazaru beekite walgaye guyyaa soddomman waliin salaata maafaye achiin booda gaafuma ibni sidaarra baye irra jaalaan ummataa isumaa waliin baye hangi masjiida tafee keessaa nama murtaa'e hanga waggaa naanna'utti gariin lamuun deebi'u ومولاه ربي شريكا عالمني ويقافتك وانك نرعب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا بسوى جزالنا جمتشو كامنا جوالنا رافقاتي ترافق كيسنا رقاتي ويقاتي نفسي كافتنا ولينا جالنا ويا جماعتي ولا رشن هنتون بيقا وانشو كامنا So guyyaa cuma adwaaytti godhanidha yeroo Abiyyi Rabbiin galateeffatanidha. Kanaaf Dr. Abiy Ahmed fi Jawaar Mohammed illee shergoodhaan waamaa dhufanii haa dhuganii bunni walitti namaa firootaa walitti nama dhugoomsaa warra nama fayyisaa qoricha daawwacha irraa Bati kana umani masjida tuwalgahe yo Ramadan boda kana jena kutahe iblis arabana warri masjida yae akawani da Musa murmi firira bahe afakada inni banane ga wajini bahe anni sonna nasaye fabarnotanu batahu ومولاه ربي شريكا كم نجلاه قال كانوا في الراجل مرتي يا ذكر لمن يقولنا اسمتي رمضان أتى رمضان Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bagana gantitan kaliko. Hawan sujalati okay. فلا أرق ما دعوه هو مولاه ربي شريكا قولت له موت من تراب لا إله إلا هو مولاه ربي شريكا حبكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقى قويا كبزما فجالة جماعات جيساني كالي ورقو yeroo marannu freedomidha dhibbeessa hin qabnu yaaduu hin qabnu rabbiin gaafuma nuume bakka so kanaaf seenaan kun wajjin hirmaannaan warra affeeramaa baay'een si jaalladha Wayana tuulataati koomiti keessatti jawaanni akkuma argitan irraa fagaatee ture. Xiqqoon irraa fagaatee tura koomiti keessan argaa jiru. Egaa buna buusuudhaaf gara ishee tura. Ganaadha buni dafee gara tuushina buustu. Ni jechuudha. Wamidiyaan dabarsuu argaa jirraan uumarte. Eroo akkaan ulfaatu mataa isaa marate ummata sunnaa nabii hordofee jiru irratti raawwatamurraa garuu garaan nu maraafamte kanaafuu du'aayiidhaa gargaaruun martee hawaasni jaallatu si kabaje yaadiraa yaaduu barte ergaan kun sinaa ga'u wamahulaahu rabbii shariikaa hin qabne silaahu waa'ee yuukaafne dubbina tifagaata ummanni roorrifame adli dhabee waywaata biyyoota islaamaa keessa garii irratti nammaata ammalaallee agarroo nurkaa badee akkaatan nama akka ofirratti akka salaamta jechaa jirtu salaamta keessaniif gidiraan itti ammaatee nasaramuu fakkaata baga dhiyaatanii waamicha koo dhageessanii naaf dhuftan qaalii
koo silas Oromoon wal dhagaa bara tokkos godhee egaan jaarraa 21ffaa keessa jirra wal eebbisuu wal kabajuu wal jaallachuu nurraa eegama guguu Dooktar Abiy Ahmed illee yeroo sanatti galateeffatamuu qaba jasimaan ayidha. كان عبد من بلفت جراتا يا إلهي فرماني فراك جندراتا أكاكين يلالني نديك فرماتا ستما التجباتا ربنا سبحانه هو مولاه ربي شريكا وكيف دعمت باتسني في دين في يا ربي نسريك انك بدوري شفت حلو أصلا كما في كما نسي نكجل فدو كرا في جالتي نملك يا الله الدنيا فاخرتي أكيد تجي رمنا نملك يا ربي الدنيا متستيقظ يا بتولي Thank you galatoo maqaanii waliin maal Oromoo sin jaallanna. يا الله ضعيف ما ندقن يا رجل ثبتنا على العكيد تكتم تولتي دعائي يرقم Jaarsi keessa yeroo dhufu akkanatti uffoo keessa zayitiitti namoonni isaa dhiirri tokko yeroo shan amma afreetti fuudhu shari'aat eeyyama. Kanaaf jennaan shamarreewwan qaalii tokko piliis zayitii walitti naqinaa jaarsi keessa yeroo dhufu akkasitti mana keessa itaana aarsaa maal jedhaati yoo jaarsi kiyya jedhaati salaam fedhaati qeebala okee kun aarsaa kun okee jala zayitiitti naqinaa keessaa hafatti fuula jaarsisaa زيتت نقينا يروني أنا وجه ساجد أنا عرسة سندري عرسة كنا فرشاني السلام عليكم جارسة كوزنا إنما عليكم السلام بريدو ونيس اسمدان لك زيد ولدنكم هذا بجاينو زيد ولدنكينا أوكي حبك كنت أنا أفضل أوري بنا سوسي كمنا نويقا بنا سوسي كمنا بيكي نسبنا نجرا akka anak keenyatti buna waan qabnu suusi bunaan qabna suusi jaalala namaatti qabna egaa warra akka kiyya suusooftan kan baha kan dhihaa kan lixaa gochaati dhugaa ayidoon kee warri kaafaawus dhiisinaan gaabbas naayidoo rakkoon qabu affeerraa keenyatti dhiyaatanii dhuguu dirqama keessa dhugee amma bunan daakaa جيت أمة من أدمت والفانا وأنا رمي ركون تيوجد الرقبانان تلك ما ساترنان كراساني قبلنان أمانا دامنان إنما تجمل مولاه ربي شريكا كم ليس له لا إله إلا الله ساكاتك نكفي في قول وعمل يرد في تنوري الدنيا رتجرانا كان أنتان تمري رجل سواتي لان تركام فتنون كبري قلبي نبتيجي سرقي هذا قوبري آخرا جرت عذرين نمورا هذا قوب مولاه ربي شريكا كم ليس له لا شريك له الملك ربي كي توكيشا ما سابيت الرب رزق إجا دنيا رسي مخلوق قبرمون مفلجا إيسان كي قرآن أفديت نبيجا ربي مخلوق جدو بكم تتركجا أميت وجام باسي بيان سيما كنسي علماء دقيق الشان كانت عن باسيته هو مولاه ربي شريكا كم ليس له شهادتين لمسير بك برابه تسيج ربنا نرجوك لا تنسي Nabi ni hau shakin ya tattari da yin fuskoke kuna megan nabi ni bari para filisumma para tokkumma yaarfinu taasisiisudha gaaffiin uummata muslimaa waggaanii keessa si deeme akkuma kana oromoon keenya nuu bilisoomee biyyi keenya nagaa bu'ee gammachuu akka argannu abdii qabnaa jechuudha
Gelecuma Fatia Garo dan Fakata dan Kulas Mudarat Kati Bertawan. Bayan atau ya? Bayan atau ya Zura? Sudah jahat tu. Woye sabun jema Dati Kumi Tinaki Okey Muhammad Amir ini Zadawan Assalamualaikum Segala iman Jawalin Rafa Kafir Rasuli Malif kau falsu, judul mak kau tu kau falsu. Yalla kau tak duga share walif kau dah beli jawab sufanian. Kelas kontak kita aja, aku mau jawab lagi ya, masih ni kau le, dah kefitin surat. رسالة التركة كونيسان وفاته سببا خلقته بسان تدانو ماسه قفت أسدت واكن تسرانا جانو باسه قريب راوته كامل كدماسه داندي شيطان نباسه كان أرقار ربه بولاه ربي شريكا قولت له النبي آخر الزمان بدأت مولانا معجزات فلولانا كدني قرآنا جبريل ربك ولا نصر بذنوب الأدين الكفاء أمانة الرأسين هاديد أكدين أنوثني يا الله هو مولاه ربي شريكا قولت له رسول الرانو كهيت إن ورقاكه كراساني قديم داندي برام بافنو أكم سالفن غرافا بولا ربي رهبنو سكتم ربي رتي وام فعل مدنو إني نراك بلان مالو سلام كسنو إلهي كنيا غاري تباتنو فكنو توحيد أجابه فنو كافي برنجابه هو مولاه ربي شريكا قولت له كان لدين دنيا كن ربي ولانا توحيد أنو برج ربي كن مولانا قولي سات جبت نودك قرآنا كران مجد دمنا أكني فردانا الدنيا والآخرة تكين نجابانا أمر ربي برسولا وردو فشودا وانا نمنا أمري ساتين بولي باكا يوتر أنا إباينا تولي بولي ندفع عشان انتنات نزلان دمي ما جدا مقاسي تكو كمان تريو فرقاي هنندم سوكو يرودر بناتنا نزلان دمتي زنان بقى تنيا دجولا داندي النبي محمد كجهلا دان جلتو هند بلونان كتو ديرتين كبابتو نزلان دمتي لجولا وشريكا برباتتو هناك ربي مخلوق سارت ثابتو Maal jechuun yeroo nalkaa'u baay'ee dulloomuudhaasa kanaaf boqochiisaa kolfa yeroo naa taphattan baay'ee natti tola yeroo namaan hojjetan malee yeroo taphattan I love you so much oromoo gosa jaalladha kubur Dr. Abiy Ahmed eebbisuudhaaf du'aa gochuudhaaf na kana dabarsee jira jechuudha maaliif jechuun Dr. Abiy Ahmed uummanni musliimaa Muslimah jechuudha kanarraa Dr. Abiy Ahmed
galateeffannee siyaasaaf malee dhuguma amantaasaaf yookiin immoo hawaasa musliimaaf quuqamee miti jenna. Fakkeenya kan akka Ustaaz Nazra Hamzaa kana ammarraa kanallee Abiyyi komataa jira. Dhuguma osoo hawaasa musliimaaf nama quuqameeti amantummaasaaf osoo qabsaa'eeti baay'ee sagalateeffate ture. Kana dura haa komatuuyyuu garuu gaaffii yeroo dheeraaf gaafatamee osoo hin deebi'in ture kana yeroo kana ba'anii Ustaaz Kamal Shamsu fuula Facebook isaanii irratti maxxansan yeroo kana ba'anii Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa gammachuu qaban ibsatan Ustaazonni tokko maaf callistanii aangoo barbaaddu aangoo barbaaddu moo wayis hawaasa musliimaa dimokiraatawaa way nageenya biyyatti eeguudha moo akkamidha naaf hin galle kan akka eenyu akkana jedhu sana namicha isaa maqaan isaa naaf hin galu dhalataa Jimmaa isaanii eenyu jedhama Hamzaa Jimmaa fi Ustaaz Nazra Hamzaa gammachuu qaban maaf ibsachuu dhiisanii kan jedhu gaaffii natti ta'ee jira. Of course jarri kun warra kaafaa deeggaru malee dhuguma nama amantaa isaaniif hin jedhu miti 100%. Namni yeroo kana ba'ee hin gammanne yeroo kana ba'ee rabbiinis hin galateeffanne Abiyyiidhaanis galatoomin jenne amantaa isaaf osoo hin taane dhaaba paartii jeequmsa kaasuudhaaf waraana gaggeessuudhaaf yaalaa jiru yoo jenne nuun qaanfachiisu arginee jirra. Maaliif namni tokko kan gaaffii amma kana dheeraa ture deebi'ee gaaffii kana gammaduu dhiisuuti waan tokko rooti meedhuu ibsachuu qaba. Laakiin warri kun jechuudha Oromummaaf amantaa isaaniif osoo hin taane aangoodhaaf paartii uummatee warra kaafaa deeggaruudhaa haa jennu 100%. Laakiin kunis ni baasuu isin jechuun barbaada hawaasa musliimaa marra na to'isa. Hawaasni musliimaa jechuudha yeroo akkasii kana gammadee ammas gaaffii barbaachisu gaafatee mootummaa sana jabeessuudhaaf achirratti waan ta'uuf hojjechuu qaba malee paartii kaafaa deeggaruuf jecha gammachuu har'a wanti har'allee callisee Abiyyi komachuu hin qabu jechuudha. Ustaaz Nabilis namni itti siqeenya qabdan nuuf gorsaa maalu nuuf gorsaa yamma areedataa sana maqasiidhaan irraa kutaa maaliif nama kabajaa qabuuf kabajaa itti horraa nuyi laakiin nama aangoof jechatti jedhuu fi nama gama tokkoon siyaasa uffataa gama tokkoon immoo waa'ee diinii nutti qaruu as ba'ee hin feenu nuyi anuma ishee kana iyyuu wayya sana jararra jechuudha isin galee kanaaf jennaan hawaasa musliimaas ta'e hawaasa Itoophiyaa marti keessan iyyuu gammaduu qabdu yeroo akkasii kana gammachuun nu barbaachisaa mootummaa keenya jabeeffachuun nu barbaachisaa yerootti amma bilaaqsi harka akkasii ol baanii agarsiisan osoo hin taane yerootti mootummaa kanatti irratti jabeeffatanii akka gandaatti akka qabaleetti wal qoqqooduu dhiisanii tokko ta'anii yerootti ce'anidha jechuudha. Amma beekumsa koo isiniifan hima amma akka kanatti dhaga'ametti gammachuu hedduu qabaani maaliif mukaan gaaffii amataa hamma kana ture deebi'uu mitiiti kana dura wayyaanii jireenya uummata keenya taphachaa turte amma garuu Abiyyi dhufee baay'ee jijjiirama argannee jirra. Guyyaa Juma'aati ammallee Abiyyiidhaaf beekumsa irratti beekumsa dabalee rabbiin isin galee beekumsa irratti beekumsa dabalee jaalala namaas isa keessa kaa'ee uummata isaa nama bilisoomsu kana caalaa nama biyyittii jijjiiru kana caalaa gaaffii uummataa kan deebisuu danda'u rabbiin isaa taasisu nama qulqulluu haqaan nama hojjetaa jiru mootummaa qulqulluu argannee jirra. Rabbiin achirratti jabina isaa haa kennu. Jibbaa Dooktar Abiyyi warra qaban illee uummata kaafaa kana dhaabaan biyya jeequudhaaf warra wal gurmeessaa jiru kanallee qabsoo isaanii rabbiin harkatti fashaleessee obboleessa isaanii cinaa akka dhaabbatan rabbiin isaan haa taasisu jenna. Guyyaa Juma'aati egaa qaraanii haffazullee yoo baanne warri quraan haffazee ilmi rabbii ofirraa qabu yoo as ba'ee waan hedduu dubbataa jira soo kanaaf zeena nuyi immoo qaraanii haffaznee hin jenne laakiin hamma beeknurraa rabbii keenya kadhachaa hamma beekumsa keenya mootummaa keenya cinaa dhaabbachaa akka barabaanuu fi akka yeroo kana ceenudha hawwiin kun inshaallah kanas ni jechuun barbaada salaamtaa warra jettaniif waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatuh. Amma buna fiduudha jechaan jira xiqqoo shinaaf obsaa ni jechuun barbaada xiqqoo shinaaf obsaa irraan bayinaa buna naaf fidaa deemee tole isin galee waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatuh. Baay'een isin jaalladha tole namni dhugumaan amma
intala ishee aangoo gadhiiste sana waan hawaasa musliimaaf quuqqamteen jetti fakkaachuu danda'a nama keenyatti garuu isheen kanaa miti siyaasa wajjin wal qabatee deemaa jira waan jarri gochaa jiran jechuudha. Ustaazonni baay'een gammadanii jedhanii ustaaz Nazir Amzaa sun egaa ዋይፋይ fi ነፃ argatee jira yeroo as ba'utti waa'ee abbi yeroo as ba'utti unuuni unu salatee jira because warri akkas of dhaaddatan kunis mootummaa Oromiyaa mootummaa poolisii naannoo Oromiyaas ta'e warra akkas Ameerikaa jiranis imbaasiidhaan linkii galfamuu danda'u jechuudha. Hundi isaayyuu yeroo eeggatee jira akkuma amma argaa jirtan naannoo poolisiin Oromiyaa qeerroof qarree nama seeraan ala daangaa darbee nama qeequu fi jecha taane maxxansuu irratti hirmichaa fudhachuun dirqamadha. Kun ajajuma achi baheedha kanaaf jenna yeroodhaaf malee sirriitti jechuudha. Anamma Saawudiin jiradhee akkan barbaade baraqqaxamuu hin danda'u maaliif imbaasiidhaan to'atamuu nan danda'a. Naannoo akkasitti yaada warra Ameerikaa jirtan illee jechuudha. Namni nun arguu ni biyya keenya jiru jettanii mootummaa hin qeeqinaa sanii jechuun barbaada. So kanaaf jenna abiyyiin yerootti galateeffatamudha. Baay'ee jaallanna kabajna. Baay'ee tokko isa duraarraan adda ta'ee jira. Ammas noobeeliin dhufu inshaallah yoo rabbiin jedhee abiyyi makeenyatu fudhataa sinin jechuun barbaada. Warri inaaf akkuma inaafutti xiqqatee hafa amma yoo nama tokkotti inaafe bakka nama sanaa ga'uu hin danda'u. Garuu yoo firiidamii ta'ee sammuu koo kana bal'isee hojjedhe iddoo nama sanaa taa'uu hin danda'a malee inaafeetiin miti kanan achi ga'uu danda'u. Of course paartii KFO yeroo qabsoon fi akkanatti jettanii akka keessanii hin agarsiisinaa mana hidhaa singalinaa hirmichaan sirriitti fudhataa poolisiin Oromiyaa dirqama nageenya biyyattii eeguuf jecha waan barbaade to'annaa jala isin oolchuu danda'a. Ayinoo buna fidaa maqaa buna keenya dhugnee immoo du'aa goonaa jechuudha. Tole ishee isin jaalala isin kabajna maaloo please ustaazota keenya yoo ustaazonni maqaa ustaazinaa dubbanni akka akkamittiin tinii taate ustaaza qeeqa jettu yeroo inni waa'ee abiyyi dubbatu maashaallah tabaarakallah rabbiin sirraa jaallatu ustaaza keenyata isinni waa'ee qabsoo dubbatutti maashaallah tabaarakallah rabbiin sirraa jaallatu akkamittiin dhaati osoo musliimummaan isinitti dhaga'ame akkas jetta akkas hin jettu iddoo dogongorasaatti ustaazi maalii miti itti himamee sirrachuu qaba isinii galee tole rabbiin sirraa haa jaallatu fakkaatatu isaa Facebook isaa dhaba namichi sun illee dhugaa rabbita akkuma saamsaa jimmaa sana akkuma saamsaa jimmaa sana daaraa irratti godhamu Facebook isaa yoo of adabee taa'uu dhaabaati. Facebook ni tokko agalgilootii wucci intinii ta'e waan intinii ta'uu ta'e Facebook sun abama irratti taa'atu isinii galee kanaaf jenna yeroo fuula Facebook keessan irratti waa maxxansitan keessumattuu waa'ee diinii dubbachaa of eeggannoon isin barbaachisa. Of eeggannoon isin barbaachisa isin jechuun barbaada. Nageenya biyyattii eeguudhaaf kutatee ka'ee jira. Ni galee nageenya biyyaa yoo eeguu barbaadan mootummaa qeeqanii osoo hin taane walii keessanii wal gurmeessitanii waan salphaa gootan mootummaaf illee salphachuu danda'a. Bakka makiinaa Saudaan haruutiin makiinaa Saudaan haruu keessa taa'ee as ba'ee waa'ee biyyi dubbatan bara baraan kuma dubbachaa yerootti mircaa miti amma yerootti rabbiin kadhatanii dhukkuba daawaa hin qabne kana ofirraa dabarsanii malee yerootti mircaaf wal nyaataniis miti yerootti bilaaksii harka intineedhanis miti yerootti intinis miti galee so kanaaf jenna aangoo qabachuun hinaaffaatiin miti uummata musliimaa yoo nama rabbiin sodaatu ta'e namni sun dhaqaatii keessaan illee gorsaa illee rabbiin sodaachuu dhiisee jira waan irraan eegamne dubbata kanas sirrachuu qabaa ustaaz Naziraan kan jechuudha. Tole nan dhufaa buna fidee dhufaa. Amen.
deemsa. Danfeettuma. Kanaaf ustaazota keenya warra Rabbiin jallisee jirullee Rabbiin karaa isaatti haa deeffatu. Dr. Abiy Ahmed xalaata keenya miti bulchaa Itoophiyaati. Uummata hundaa ija tokkoon ilaala. Kanaaf inni fokkataan isaas inni akka dhiqachuun beeknes inni shaaworii galee hin beeknes qamaacaan as bahee biltiqinnaa jedhee afaan bana jechuudha. Yeroo ammaa kana egaa Ruuzi biyya Arabaa kun yeroo mataa irra siin bahu warra kan akka Jawaar haqee qabanii hojii isaaniitiin qeeqamanii laakii Abiyyi amma maal isaatti iddoo hamsaatti qeeqxuudha hangaaffii natti ta'ee jiru. Kanis ni isma jiraamte kan biyyatti muuziqaa banatee muuziqaa dhagee hin beekne muuziqaa dhagee hin beekne muuziqaa immoo duutti banee as ba'ee muuziqaa sana bana Jaweetu kimbale maalootu kimbale jechaa jechuudha. Muuziqaa biyyatti argee beeku argima dhufee asitti Jawaar qabatee beektanii. Bakka yeroo manti namaan dubbachuun illee birqiidha. Onlaayinii irra taa'ee abbee ijoollee birtiqinnaa kana na dhiisuu didee abbee jedha. Dhugaa rabbii ani bakka waa'ee Abiyyeen dubbachuu dura qulqullina qaama keessanii eeggadha. Dura ilkaan keessan forrashadha. Kaameeratti yeroo as bahuudhaan jettan kaameeratti yeroo as baatan baddaa gammoojjitu isin argaa jechuudha. Kanaaf jenna bakka ciddi ta'at goota namni nigiggirii keessanii irrayyuu darbe kan isin daawwachuu danda'u hubatiin keessa yoo namatti toles ta'uu ni mala. Tokko yoo nigiggiriin isaa namatti tole nama tokko dhaggeeffachuu danda'u. Yoo malkiin isaa namatti tole malkiin sun ilaalanii turuu danda'u onlaayinii. Amma kun malkiitti malkiin qabu nigiggiree isaa fudhatama hin qabu fayyuma as ba'ee albaa jechuudha akkantanii. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Feesbuuka banannee jettanii akka argitan naaqqisinaa sun jechuudha. Feesbuuka banannee jettanii akka argitan naaqqisinaa. Isin galee kan isin jechuun barbaada. Ani isin arrabsuun dhufne laakiin Abiyyi koo galateeffachuun dhufe buna kiyya danfisees obaasachuun dhufe keessa immoo aansa qabu xiqqoo dabarfachuudhaaf. Kanaaf namni amma masalan eenyu mucaa kaayeroo sana jechuudha. Inni hin beeku gurbaan hin beeku bakka inni beejiitti guddifachuudhaaf asliin itti kennee as ba'ee jechuudha. Waan barbaadee nama arrabsa. Haadha kee maalidha? Haati hin arrabsamtu si jama. Haadhaa fi siyaasa maaltu walitti fide? Maaloo haadha kee haadhuma isa keessaa ba'e deebisee arrabsa jechuudha mucaan sun. Mucaan sun hin beeku itti faradamu wallahi dhugaa rabbi mucaa kanarra hin ilaalu. Kan badii qabu beejiitti guddifachuudhaaf eenyu asliidha. Asliin immoo yoo miidhu taanaan gorsi namaas gurratti sangalu. Bakka inni tuffii haa ta'u siruma isaa dingaa ta'e uumame haa ta'u rabbiin haa beeku waa'ee mucaa sanaa. Kanaaf rabbiin sinaa qajeelchu uummata feesbuukii Abiyyi korras waan hojjechuu barbaada. Amma kun nama keessa tole. Amma kun nama gosaa jechuudha. Tole. Just miti ilmaan feesbuukii tiingi godhaa dubbii gosi fayyada. Moo feesbuukni dimokiraasiidha jennaan inni hin beeknes inni hin barannes inni fokkataanis dhufee irratti alba'uu fi miti. Yaada isaa haa ibsatu rakkoo hin qabu. Namni kamiyyuu ol ba'ee yaada isaa ibsatu paartii kamiyyuu adeeggaru. Laakiin waan isarraa eegamu waan inni dubbatu namaaf ta'uu qaba. Moo as ba'ee amma aloo jedha onlaayinii liivirra taa'e aloo jedha kun birqii silkiyyuu haasee hin beeku biyyatti beektanii. Kanaaf jenna of eeggannoo godhaa. Siyaasaa fi qoosaa wal keessa miti. Isinii galee nama arrabsuuf siyaasni wal keessa miti. Ajandaa keessa nama arrabsuu nama arrabsuu godhate ol ba'a. Bilxiginnaa matrii bilxiginnaa maali? Bilxiginnaa keessa uummata keenyaa kaddaamaa miti nama gurguddaatu jira nama kabajamaatu jira. Isinii galee ostaaza siyaasaa fi diinii wal keessa deemsisatu miti. Dhaaba bilxiginnaa yookiin badhaadhina keessa kan jiru. Isinii galee kanaaf jedhan of eeggannoo gochaa haasa'aa. Beejii fooloo guddifachuunis birqee miti. Isinii galee fooloo guddifachuun laayikii argachuun koomentii argachuun birqee miti. Kan birqee sii ta'u
guddadhu biyya ormaa dhuftimti hojjedhu waa kee agarsiisi maatii kee gargaari moo bakka tokko ta'anii mataa farrazanii bakka uummata feesbuukii nama 3,000 ilaala kana gaa damoosni isaa kana kaayyoo isaa kana qabeenyi isaa noo kana ta'uu qabu siigalee na abiyyi bujalaan tiishesh fokataan isaas gurraachisas ol ba'ee abii jechuu qabu abiyyi yerootti deebiis ni kennuu qabu ayyaanni uummata feesbuukii jawaaru masaaftii jettanii faarstanii akka rabbitti miila isaatti salaataniyyuu amma keessa ture isaatti lakkaa'an jiru inni jechuudha. Isni galee kanaaf amma bunaan buusaa guyyaan guyyaatti ma'aati nama raabsuu fedhu. Love you so much Dr. Abiyyi koof nageenya hawwina beekumsa kana caalaa akka rabbiin kennuu fi razzaqu hawwina malee isa jibbaasaas hin qabnu hin jaallanne yoomillee bukkee isaa jira So kanaaf jenaan buna dhugaa qaaliiwwan koo qabsoof buna wal keessan godhu lamaaniyyuu gammachuu qabu ibsachuudhaaf keessa makee kanaaf bunni kun buna du'aayidha buna gammachuudha baay'ee gammachuu irra caalee gammachuu addaa sigalee tole naaf galatoomaa warri astaayitii ilaalcha bareedaa naaf barreessaa jirtan irraa fagaatee jira sanaayyuu dulloomtee jirti hawaa keessa ani abbichuun koo osoo mircaa kana darbee ani laayivii irratti hin argamu maaliif laayivii irra kan bobba'ee dubbatu hayyoota meeqatu jira bari isheen akka keenya kaddaamaa kun jechuudha maqaa Abiyyi dha'uudhaaf iyyuu maallaqa meeqaa ol kaffaluu ishee barbaachisa yookiin immoo barachuu ishee barbaachisa jechuudha warra akka keenyaa miti kan maqaa Abiyyi dha'u isin galee garuu diimokiraasii dhufeef safuu waan jedhu yeroo mallas jiru qottas qambis jennu oromummaa keenya himachuu yerootti qaanuuf nu turre beektanii oromummaa keenya himachuullee yerootti qaanuuf nu turre garuu amma diimokiraasii amma dhufeef safuu eegale diimokiraasii amma dhufeef safuu tole yeroo tokko fokkataan tokko ol ba'ee dubbatu maali mataan koo ofan jibba maaliif namni sun akka koo ija qaba akka koo funyaan qaba akka koo afaan qaba dubbiin isaa hin bareedu maalummaan isaa hin bareedu dhugaa rabbi ani feesbuuka miti jawwaaluma koo inni jibbisiisaa yeroo sanatti dhugaa dubbachuu ta'e namni yoo yaada bilchaataa qabaate yaada isaa sana hordoftee irraa hubattee waa baratta isin galee amma mucaan sun yeroo ol ba'u bililleen talashii akkasii ofii saamuu maal fakkaata mastaawotii keessa ofii ilaalu gurbaan yoo mastaawotiin isaan bira hin jiraannellee jawwaala keessatti kanatti of ilaallamti nuyi akkanatti of ilaalla of ilaalee hubachuu dandeenya paartii isaa deeggaru yoo barbaade koowwaa deeggaru yoo barbaade kaafaa deeggaru yoo barbaade bilchiginaa deeggaru garuu nama arrabsuutti mirga hin qabu yeroo nama arrabsu tokko immoo namni tokko ani maalii jedha siyaasarraa nama tokko kutuu hin dandeessani ajandaa nama sana duubatti hin jechuu hin dandeessan dubbattanii afaan keessa hin balleessina yoo ana ol ba'ee yaada koo mul'isadhe tokkos kan na fakkaatu ol ba'ee yaada isaa ibsata warra akkasitti haasa'u akkas goona warra akkasitti of dhaabbachuu isin baay'isina isin yeroo dubbatta waa'ee qabsoo keessan siyaasaa malee hadiisa miti isinii galee kanaaf iyyuu Dani jiraamti likkii goradha ani maaf ol baatanii dubbattanii hin jenne likkii goradha garuu nama tokko narra isheen yeroo ol baatan yeroo hundaa bililleedha mucaan bilillee irraa qabamee jiraanchi fakkaata ofiishaaf immoo ofiin argine malkii isaa jechuudha amma buna siin kenna buna dhugaa tolee sukaaraan isinii buuse immoo yoo dhadhaa feetanii dhadhaan gaafa wal gaggalu isinii dhabaasa dhadhaan jira hancooteen jira gaafa wal gaggalu dhuftanii dhugdu jechuudha. Yellaa buna nugdanii fudhattanii hin nugdanii hin jedhu buna fudhadhaa dhugaa. Namni dhuguun jiru si keessa hayya hiriyyoo tokkodhaa kan kenna. Hiriyyoo tokkodhaa kan kenna. Soon inni famas na eeggatanii ijoollee kaameraa keessa galuun fedhantu jiru na bukkee isaaniif kenneen.
Ayah kan sini je cember pada. Ijoollee kaameraa keessa gaduun feene jira. Sorry dhiifama. Zabanarraa ka'uun hin danda'amu. Laakiin ijoollee kaameraa keessa gaduun feene jira. Egaa amsa obbolummaan isiniif qabu. Kulloo jimmaa keetimoo maal jedhaa? Kulloo jimmaa kana koomentii kan barreessuu beektan waan biraan hin beektanii. Yoo maqaa kulloo dhooftan malees beekamtii hin argattan jechuudha. Isheen qaama keessa teessus uummata kulloo, uummata maalii, uummata kana wali ajandaan qabdan yeroo ol baatan namni tokko yoo yaada qabaate ol ba'ee dubbata. Amma isaan ajandaan jara uumaa biyyiif uuma kulloo maaliif laayifii suusii isaanitti ta'e laayifii suusii yeroo isaanitti ta'utti waan irraa dubbatan yeroo dhaban uuma kulloo fi uumaa biyyii dubbata jechuudha. Uuma kulloo fi uumaa biyyii. Maaliif yoo kulloodha maqaadhaan malee beekamtii hin argatanii mata duree hin qabanii yaada namaarraa hubatanii yaada namaaf qooduu hin danda'an kana ijoolleen uummanni sana deemanii kulloo ta'an kulloo faras ta'anii baay'ee hin jaalladha kulloo hojjetattu akka koodhaa kulloon isinii galee baay'ee hin jaalladha. So buna kanaaf dhugaamu marra heloo daabboon tolchine garuu torban har'aa torban darbe daabboo tolchee daabboo wajjin isinii dhiyeessee har'a garuu daabboon tolchine boqqolloo garuu akaayeen jira. Fudhattanii buna isinillee buluu ijoollee kaafa'oo kana nurraa hubattu haala adeemsa haala uffannaa haala qabsoo nurraa hubattu waan ta'eef isin hin bilooknu I don't care nu arrabsaa mataa no problem I know. Setaafat marra tokko minyaa dhugaa rabbi amma hajii guddaa profaayilii irra kaawwattan koppii godhaati screen shot ilmoo maal jedhamu godhaati profaayilii irra na kaawwadha dhuguma isiniin jedha ijoollee badhaadhina kooti naaf dhugaa ijoolleen Oromoo hundaallee dhugaa nuyi isinitti hin cakkannu isin barsiifannaa isin gorfannaa gama haqaatti isin deeffannaa harka dandeenye yoo diddanii immoo lakki nuyi maqalee wajjin qabsoofnaa adeemsi abiyyi nuun taane yoo jettan walitti jechuu qabdu Oromummaas lafa keessanii nuuf gadhiisuu qabdu jechuudha. Jane isinii galee yoo qabsoon abiyyi isiniif hin taane walitti jedhaa gara maqalee nuuf deema. Rakawwatan suuraa zawaan osoo kan kiyya rakawwatanii sabboontuudha intala haqaati. Isinii galee mucaan tokko manatti bilbilaan ture yaa rabbi marra helwaa mucaan bilbilin asii kee cufuu hin danda'u jawaaliin irraa fagoo turan natti soosinan jaalladha qaaliiwwan koo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Best semua. Bayar minyak. Juga keti abinyi nufa. Malte. Wallahi komen jika sana raka gasen jira. Kadi wanko kana berani modul lomen jira. Malu nami cina tibil belajar kan raka rada ni busy teh jira wai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wina tibil belajar. Ega parti badhaadhinaatti nama kii paartiin badhaadhinaa narra bilbilaaturani egaa yeroo narra bilbiltan kana xiqqoo ishee of qusachaa bilbilaanii aarii isiniin arrabsu rakkoo hin qabu warra natti bilbiltan daataatiin waan fayyadamaa jiruuf xiqqoo warradhaa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ammas nan dhugdanii jirtanii bunni koo minyaasa
minyaa miti yoo minyaa jettan natti abbaa manaa kootti hime annama waaqabuudha annama qabsooftuudha intala bareedduu akkasii jedhee itti himaa jechuudha. Minyaa miti natti himaa. Minyaasa sabboontu cima qalbii koo keessa jirtanii waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan abbaati faartuu na barsiise anaan naamusa buna dhuguu waan marayyuu qabsoollee isaanirraa hubanne maaliif uummanni addunyaa guutuun awwala dura abbaatii faartuu astadaaddaraa ture waan ta'eef seena naamusas lee yoo ta'e jaalalas yoo ta'e qabsoos yoo ta'e isaanirraa hubannee jirra. Rabbiin jannata sana kaawwatu abbaatii faartuu seenaa guddaan of dalaganii isaanirraa seenaa isaaniirraa yoo qaamaan isaan argine isaanirraa waa hubachuu dadhabne seenaa isaanii qorannee akka isaaniitti deemna. Egaa namni bakka maqaa abbaatii faaruu yeroo dhoofnullee nutti ulfaachaa of jaalala isaaniif qabnu irraan kan ka'e malee kan akka koo kun maqaa abbaatii faaruu dha'uudhaaf iyyuu waan hin jedhamnedha. Garuu jaalalaaf kabajan isaaniif qabu irraan kan ka'e yeroo baay'ee maqaa isaanii kaasa jechuudha. Isin galee yeroo baay'ee maqaa isaanii kaasa warri akka keenyaa kun maqaa isaanii dha'uun nurraa hin eegamu yeroon isiniin jedhu waa baay'ee of keessatti qabata. Kana isiniif himuu hin danda'u. Namni akka kootii kun maqaa isaanii waamuyyuu narraa hin eegamu garuu waan an isaan jaalladhuudhaaf. Taraa akka koo dhalaa kiyyaa miti kan maqaa isaanii waamu laakiin kabajaaf jaalala isaaniif qabu irraan kan ka'e maqaa isaanii yeroo baay'een faarsaa suura isaanii suura koo biratti hidhee profaayilii irra kaawwadhaa laakiin narraa hin eegamu ture garuu waan isaan jaalladhuuf ittiin jechuu hin dandeenye malee abbaa jifaat jechuun kan beekutu beekaa isiniin jechuu barbaadeeni. Kanaaf Rabbiin jannataan isaanaa qanansiisu gara akhiraa deemanii jiranii seenaa guddaa dalaganii dabarsan jechuudha. Nuyillee akka isaaniitti buluudhaaf jiraachuudhaaf gara fuulduraatti har'as ta'e borus nama dhugaaf dhaabbatu nama haqaaf dhaabbatu illee Rabbiin nu haa taasisu. Umurii dheeraa Rabbiin nuuf haa kennu tokkummaa nu keessa haa qabu isin jechuun barbaada. Gara isaatti illee Rabbiin nu haa deeffatu yeroo isaa eegee akka maalitti nafnu namni hin sirratu jechuudha yoo Rabbi biraa ta'e. Isin galee tolee ijoollee koo baay'ee isin jaalladha. Amma ati sharmuudhaan akka kee maqaa abbaatii faaruu dha'uu hin dandeessu kan naan jedhan danuu jira koomentii tolee nan argaa laakiin ani ofii kiyya osoo hin beekuuti maqaa isaanii kana waamu sharmuutummaa irrayyuu darbee kan akka kiyya maqaa abbaatii faaruu dha'uu hin danda'u. Never አይደለም አባት ፋሮር ሴና ደለገምት መቃ አብይ ደው እንደው ተራከ ቂያም ይደለና ላኪን ምርጋፍ ዲሞክራሲ ዱፈቲ ዋይ አብይ ራስ ዱበዴ ከበጃፍ ጃለን ኢሳኒፍ ቀቡራን ከከ ዋይ ኢሳኒ ዱበዴ ለቱ ስኒገሌ ሞ ወራማ ዲቃበ ሂዳቴ ባንዲ ፋር ቀብሶ ከሰቲ ማለንታኒ ቀብሶ ከሰቲ ገየን ቀቡ ወረዘዱ ወረከሲ ኢሳኒ ወረከሲ ምቲ አኒ መታን ኮዩ መቃ አባት ፋር ደው ነራሂ ኤገሙ Sena dabani osoo taane nama taraa akka gootii miti kan maqaa abbaatii faaruu nama diinii isaatti quraana affazee ustaaza ana jedhee fi nama barate maqaa abbaatii faaruu waamuun irraa tolfa jechuudha. Isin galee moo uffannaa kiyya bareedee moo namummaa koo qofaaf miti maqaa abbaatii faaruu kana koo isin galee nama akkasiitii miti isin jechuu barbaadu. Ayinoo isin galee kanaaf yeroon isaan waamu ofii koonan qaanfadha. Namni akka kiyyaa yeroo maqaa isaanii waamu deebisee ofittiin qaanfadha. Ofittiin qaanfadha maqaa nama guddaa akkasii waamu yeroo waamu natti ittiin jechaadha garuu of qabuu hin dandeenye waan ajaa'adha. Isin galee kanaaf iyyuu baay'ee itti natti ta'a. Osuma natti faatuutti dheedhas jechuu barbaadeen Rabbiin illee akka isaanii nama naamusa qabu nama jaallatu nama ofitti haammatu Rabbiin nu haa taasisu gama diinittis gama oromummaattis nama seenaa guddaa qabu nama ga'ee guddaa qabu. Kanaaf maal jedhee isin mul'ata kan jedhee isin mul'ata. Tolee ofii kiyya yoo ofiin gaafadha koomentii namaarra darbee ofii kiyya of nan gaafadha laakiin immoo namaa tokko itti jirti osuma nama akkasii maqaa akkasii nama hin qabaanne iyyuu osuma nuus ta'e jechuudha osuma ittiin hin qabaatin iyyuu maqaa isaanii dha'uu hin barbaachisu.
So nama guddaadha, nama kabajaa, nama qabu, nama beelaaf eebuu, nama baasaa ture, nama uffata irraa baasee uffata haaraa namatti uffisaa ture, nama caamaa nama uffisaa ture, nama haamatu jechuudha. Nama seenaa guddaa dalagee akka adda durummaattis akka naannoottis akka biyyattiittis kan gahee guddaa qaban waan ta'eef jennaan maqaa isaanii kan dha'u nama akka keenyaa miti siree jechuu barbaadeeni. So isin jaalladha, isin kabajaa. Buna dhugaa jennaan harkaa dhuguu diddanii jirtanii ani zaalaan isinitti ta'ee jira. Garbaayeen isin jaalladha mooti. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kun lammaffaa finne iyyuuti kan koo dhugee finne waa'ee dubbii keessa yeroon deemu waa hedduun haasa'a ani illee natti dhaga'ama jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee miidha. Naaf jiraadhaas illee baay'een isin jaalladha dhugaa rabbiiti. Baay'ee tokko macarrashaa irrammoo gaafa dhuma laayivii kana dhiisuu barbaadu naannoo nama kam hawaasa ganda kam akka galateeffachuu barbaadu xiqqaasaa guddaasaa wallaalaasaa beekaasaa isiniif himee adda baana jechuudha. Gaafa laayivii kana dhiisuu macarrashaa isaa isni galee darajaa kanaan kan nagee jajjabina kannaa kenne faamilee kannaa kenne hawaasa ganda kamii akka ta'e macarrashaa gaafa laayivii kana dhiisuu isiniif himaa jechuudha. Isni galee tolee. Baay'ee yeroo isin ilaaltannaa fi dhugamuu maaliif isinan jaalladha waan ta'eef jala. Bunni illee jira amma illee hiriyoonni kun irraa fagaatanii jirani. Ani waliin turtii gochuu keessaniidhaaf baay'ee isinan galateeffadha, isinan jaalladha. Narrammoo rabbiin isin haa jaallatu isiniin jechuun barbaada. Uummata jaarraa 21ffaa keessaa of wallaalee wal arrabsu nu arrabsu kanallee rabbiin haa qajeelchu jennee du'aa goonaa fi amma dandeettii keenyaa jechuudha. Nu illee rabbiin haa qajeelchu. Beektota keenya, hayyoota keenya, ustaazota jennee illee nuyi kan waa isaanirraa baranne jennee xixiqqoo ijoollee lafaa ba'aa jiran isaanillee isaanirraa hubannoo godhanne jennee yeroo isaan ilaallu haasa'aa hin taane jecha hin taane afaan isaanii keessaa nama baasullee rabbiin isaan haa qajeelchu jenna isaanillee maaliif ilmoon yeroo guddattu abbaa laalaa guddatti nuyis Facebook irratti yeroo ilaalu nama guddaa akkasii yeroo waa hedduu haasa'u sarraa nuyi illeetti ni jenne nama guddaa xiqqeessuudhaaf deemna jechuudha. Kanaaf maaliif elaameedhaan yoo guddatan akka fakkeenya fudhatanii akka nama naannoo tokkotti walitti qabanii saba isaanii saba ganda isaaniirra iyyuu darbe saba biraa beela baasaa naamusa barsiisaa beekumsa barsiisaa akkanatti rabbiin ilmoo isaa nama guddifatu nu haa taasisu